Wanni kana ina ci deemina irratti dalagamu deeme. Hin deemu asuma ta'eetiin isa maraachaadha. Yaa si deebisa irraa qabdi isin. Eegadhu. Isa maraachaadha. Akka hin gallamu. Keessa sun taalchisin garamu. Anamma saa ijoolleen tanaasitti fuula qilleensa Duuba ishee akka hin jiru. Ishee hin jiru. yaada kana qabdi isin. Feesbuukii viizaa qofaa miti, Kanaadaa deemsa qofaa miti. Hadda jalatti bu'aani. Kan akka ta'e isheen. Kanaaf shakkii qabdi manaa dhuunfaa jirti meeshaan biras dhageetiin jira. Osoo tan ta'een bari osoo waa gurgurtaa. Kanaadaa deemsaan gallee. Anamman tanas booda. Haddootti itti fuudhu deema. Anis asumaan deemu. Kana gaafa dheengaddaa fi sabaa san keessatti deemsu feeti malee. Jaalalateetii fi waan kana dibaanis si goote. Ammaas waan akkanatti deebinaan isi dhiisee akkatti ilmooti jedhaa fudhee fatee garaa dhalee garee waa dhala jime garaa saara. Duuba jidda kan gooti baba ishee hojii akkasii tafaadha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee hordoftoota chaayinaal gadaatu fi akka nagaa fayyaa jira jirtu uummata keenya qaalii fi jaalatamoo Ramadaan baga gartee guyyaa gartee sadaffaa qabnee jira gara afuraffaatti eegaluuf yaanaatti baga isin geenye isin jaa warra baranaa kabara hedduu gaa soomana kana keessa warra rabbii fi yaadate itti shakkaree ibaadaa isaati irratti illee jajjabaatee gara fuulduratti deemu rabbi nu haa taasisu. Jilitanillee taballeessin xiqqoo fi guddillee nu hadiisuun isin ijoo biliyyoo kee qaalii fi jaalatamu karanta nagaa viidiyoo ajaa'ibaa qabanii isin yaadnee akkuma kana duratti isinii waraabne viidiyoo ta'an irratti waa'ee deemsa aana jaallattii fi xiyya irratti jechuu barbaadeeti. Aana jaallattis nin deema jaa kara biyyaati jaartiinis jalaa diddee anis gaa nin dhoorge bakka jaartiin jalaaftetti. Ilmoo isaa fudhatee niin deema jee isaa fe'ee bakka dirree xayyaara sanii dhagee deebisee jechuudha. Ammaan tan as jiraan mallee niin deema jeetu manni shaakalaa jira. Carraa Itoophiyaa irraa naaf arakkame obboleessi kiyya jaayiza godhee na eegutti jira. Achiin dhaqee gara Kanaadaa deemuudhaaf jee yaada akkas naan mari'atee kanarratti wal qabnee wal dhabbii kanarra mashaakilii tahuu barbaadee natti fakkaata obboleeyyan kiyya. Anillee gaa viidiyoo kanarratti carraan kun isaafillee harkame akka waan harkame natti fakkaata. Kan harkame akka waan isa harkame natti fakkaata. Carraan achi obboleessaa jaayiza godhe kun hedduudha. Walumaa galatti innillee akka nuti addaan hafnutti illee waan jaayiza godhe natti hin fakkaanne garuu isallee sanillee waa'ee carraa kana yoo as waa hundaa'u gaafadheetiin jira. Viizaan kun wannichi jaayiza obboleessa kun godhe hoo akkami? Waan hoggaa asii dheenyatti hundaafuu gartee bakka takkatti waliin deemuun nu barbaachisu moo waan si qofaaf jedheellee gaafadheetiin jira. Sunillee jaayiza naan jedhanii natti himee jira obboleessaatiillee biyyarra daawwalee wanni hundinuu jaayiza naan jedheetiin. Sanirratti gaa aaneen jaalalaatiillee ni yaanaa nuti hundinuu nama carraan naafee jira. Isin na booda dhuftanii jaartiin immoo diddee jirti waa'ee gandarraa Itoophiyaarraa sodaatte. Saniifuu anniin deemaa akkamitti deemtaan jeengaan isin taatee jaartii as keessa dhiifte deemuun akkamitti taatii jeenitiin yaadan qabanillee itti ibsadhee viidiyoo dururratti gaa waan rageenyallee isiniif asumaan gartee inni dhiyeessinaa innillee nin deemarra jira ilaamaan tanaati ka'eetiin isaa deemuu kee arraan tanaas qabee dhoorkee isa gaa jabduu keessaa lulata obboleeyyan isaaniitillee biyyarra eegaa jiran jechuu barbaadeeti hedduu tokko gartee eeguu jiran obboleeyyan kiyyaa. Garuu laakiin achi eeganillee obboleeyyan laakiin asitti gartee jaartii isaa dhiisee anillee addaan baana jee hiyyaanne laakiin immoo ilmi namaa silattu namni kan wal jaalatullee addaan ba'uun silattu numa jirti. Osuma wal jaalatu namni addaan ba'a sun aadii rakkoon qabu. Innillee naan addaan ba'u waa fedheetii miti anis waa jaaladheetii miti laakiin immoo carraatu deema waan kana. Anis amma asirratti hoggaanii fi obboleessaa achi natti himee na amansiisu hedduu takka waan bareedaa natti fakkaate. Deemuun barbaadee jaartiin ijoolleen hedduu tokko ani nama korti natti dhiisaa hin jettu illee lolarra jirti. Obboleeyyan kiyya gaa asumaan du'aa nu godhaati. Mee aaneen jaalalaatillee gaa isin hundi dhufneeti salaamtaa asumaan isin hin jiruun isin yaada qabu haa ibsatu nu faana tu'a. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi dhaggeeffattoota keenya akkam jirtan akkasanii fayyada. Wallahi nu akkuma gataan isinii himatti dheengata akkuma ka'eenin achi anu sanaa dhiisee
daa'ima fudhee akkuma deeman ana deebisee akkaayitti sanboota viidiyoo takka isinii marree turre sanboota jechuudha bifa kaameratiin alatti wanta takka wajjin dubbifne akkuman isin himatti warra jechuudha obboleeyyan kiyyaa jira achi Itoophiyaadha ana eegu jiru isaan sanis itti himee akkana sababa kee tokko jira kan jaalladhu isa hanga dhiisee deemuudhaaf akka itti dhiisee deemuu dhabee akkamiin godhaa jee gaafannaan haala isin lachuu walumaan ijaa kan san jaalle isin goone soona kana wajjin soonne akkasitti wajjiyyaana hottadha naan jennee jechuudha achiin hafurramman tana hottadha isin na halaasi akkasitti wajjiyyaa tan isin lachuu ittiin baatanii hottadha nuun jeeni isaan akka jennaan karaa dubbisaadhaa jeen isuma kanaa dubbisaadhaa jeeni akkasitti gadaa dubbisanii jechuudha amman tana gargara kana dubbisanii waa hundaa wajji haasanii jechuudha isin lachuu wadda isin baafnu hottadhaatilleen akkuma aanee ilaalutti silaalla dhugaa namichaa kana wallahi haala wajjin itti raphaatee wajjii waa hedduu dabarsitanii adda isin baafnu hottadhaa akkana akkana jedhanii akkasitti somana kana wajjin somanneeti خلاص خرا بيجسني ديمنا جاني خلاص أنجران أنا عارف يكوني جرا مالك أسو جرا مالك أنتي مسا أسونتين جرا يوني تلو أرك سنام كجوهن خنا راني تلو كذا أمو خنا خس درانو إنغل مونة أكاية إسا بيلة تلو مالك إسني سي مالك أرجنيت أهله خرا ياتين أكاية تلو ورودي برا قلتنيتي guna akkasitti mallaqa isa ergeen waraqaa isinis baafattaa jedhanii jechuudha mallaqa amma isa ergine karaa akkasitti mallaqa karaa argaadhaa jeeni akkasitti nin deemaa karaa jee jechuun min deem duraan osoo hin deemin jechuudha kalaas amma carraa maqbiraa hundumnaan yaanit kalaas jaartiin isalleen ni deemu akkasitti mashaakila kun jirtu jechuudha ammoo mana yeroo jirtii har tokkoon natti hoo jirti gadaa sun teen karaa jaartiin isaan natti argee ture siitu jaarsa yaa'an tana baasu deema maaliif jammaan tana gallu sutannee gallaa bakkee diddee jiru jaartiin isaa kanatti ammoo inni ammaantuu nin deemaa jeeqe ankaraas gammaan tana jaarsa jaartii nama duraan bultii nagaa wajjin jiraatutti jiru adda baasuu osoo hin taane jira keenya jireenya nama keessatti wanni jechuudha hundarra fartiidha jaartudha. Jaartii isaa ammoo sababa kiyyaan adda ba'uun waan biraati duraanuu didee jira. Kalaas carraan deemsaa huusan yoonni jaartiin isitiin deemaa hajuu taate yoo dandeenye amansiifne ishii amansiifne akkasitti fuunee nyaanan yoo hojjamte kadhannee yoo ammoo ishiin kan gidduu taate kan isa dhiisisuman deemaa karaa siisiin sibiraa deeman jeeni sanarratti inni ni didee bakka tanatti hin ajjamu jechuudha maaliif karaas inni nagala hafee karaas deemuu wajja malee bakka jaartii dhiisee deemsaa kanatti jechuudha waa hedduutu jira keenya bultii namaa jigu sababa fayyaatiin akka ishiin deemtullee hin barbaanne meetii meeqa daameeti tanarratti ishii tanaawoo akka akkasitti dhiisuu deemaatti duraanuu diddee amma isaatu garagalchee akkana godhee jirtii mere isiin bara akkas jechuudha. Egaa amma haara kamii dhiimee deemname itti deemname. Amma beeki asirratti wanni kun isiinis lolu jirtillee isiinillee dhugaadha loltee jirti anaanillee lolaa jirti ammallee isiin haaraa hin buufanne haaraa guddaadha qabdi sanumaafuu nuti immoo isii tana suutatti sossobnee as keessatti illee dhiisetti illee deemus waa beekadhu anis waan jaaladhu laakiin immoo yoo naaf illee durachi baane isaan lamayyuu kaasi dhiibne anamma akka yaada kiyyatti bari naaf isaan as keessatti isaan lachuu yoo kan yaanu jedhii hadiitan taate achi baane ijaarsi godhannee kunneen kanaa taasisan asirraa qalamnee geessu. Anu museenaa san bari yoo tara dhiisee hin deema darbiyyaa nyaabbiyaa. Gurgudditti fetaateessu dhiisee hin deemu. Ati horee dirqama jechuudha osoo ishiin bari
dhiibnee deemu kana osoo ishiin hayyamte akkana timnee gochi baane isinillee fuunaa timneen keessatti silaa ishiin hayyamte dhiibnee jaan ishiin hin hayyamtu. Museenan ay jartinte isin dhugaadha hin hayyamte silaa ishiin hayyamte akkasitti dhiibnee yaana amma taane sababa kiyyaan cishunti ta duraan nagaan jaalatu iftee deemtee Bote kaatee kun jedhee naaf illee adii gama makumaan nama daawwa. Aanatu akka garagalchee jettee lola jirtee tummaa. Miti waan kana mee akkamiin laaltu? Waa hundi bara firraachi lalu dura dura ati amma taara yoo haftee hoo? Anu hafensaa kana jalaa amma hafensaas yoo hafne soofuma dhabna. Karaa gabaabaa. Wajjin hamna. Dubbiin hojjetaatti guftee jedhin maallaqa illee siif argina akkana warqaa baafuu dhokatu siin jenni. Jadi nu akka parteessi ana eegu jirus quba qabda. Duwwaa akkamitti hamna ittiin nagaa'u jalqabaan uummata ittiin mataan akkanatti haati manaa aanee jaalalaatti akkanatti teessalatti uummanni duraanuu haara qabani. Tagata akkan inni mariichiifne baateen nu obsa. Dhugaa jedhee baay'ee buutanii aanee sabana hanqofa duraanuu biyya suumuu hundaa galan malee somana hambote niyan amma nanti jaga somana biyya ju somane lakiti kai gande gade bane sampo diyana ya tuju bani ure tanah pocho yu atiamman tanah umsile na haptu anak aja cerati sampo tera kala sini sudah tanya seperti simundunu pakai katupa do atima ka jejjeta yoo nuti kus yoo ni barte asi gochi khane dayne anu dura dai ta mala ka takiza apa sidani sini ega jangan nego jira mere nuti bar jara kuma sai kun nego jira ni bar ogga natti mani sa khatana ko kitu ba kamti tu ba jara heta yin tu nanti kan nego ay ga mu di me yane berri akafe tara kamti nama somno tanah bantaran kalam turis miskin ada apa ni? Ini rakyat. Ani sekarang rakyat. Kenapa gitu mah? Akamat iftir dia tuh. Ilmu tanah Arab bin Razik berarti sama. Amma kharag amma tubbin amma ain Rabbi cikin doa tu lagi lah. Ilmu daim tanah putih kan harmal video tu ringgu ni amma tu daim tu kishoren tu tu. Intala tanah putih harar berarti macam ni. Harmal orang kita. Barang terkaman dulu dia. Akka ayyada goote tabiraati yookaati ammati shakkii keessa na galchite tabiraa jaayiza godhatte moo jaartii isii immoo deeffate sanarratti jaannummaan keetu naan gallee beeka. Anta bira maal taasifamu? Biyyummaamummaas waan xiqqishoo waa dhadhagamu fuudhumaa godhate jaayiza godhanii akka waan seequ jiranii yaadan. Wanni isiin fuudhee deemsa diddeef waan biraatii miti. Hoggaasi gale gurbaan kun narratti fuudhaa. Ganti isaan sanuma ati bilaashaan kan jiranii waa fiizaa qofaa miti kanaadaa deemsa qofaa miti haddu jalatti bu'aani. Tanaa akka ta'e isheen. Tanaa shakkii qabdi manaa dhuunfee jirti meeshaan biras dhaqeetiin jira. Osoo tan ta'een bari osoo waa fuudhinsaa. Kanaadaa deemsaan gallee. Anamman tanas booda. Hadduu itti fuudhu deema anis asumaan deemu innis akkan deemne ani waan yaadisi waan duraanis itti deemse. Waan akkana baate tatursitin jechuudha. La anamman tan isheen bari. La ane fa'i. Ishii tan ammaa si yoo si dhiiftee adeemu taate. Awwaa fuudhinsaa mas booda yoo ta'an ittifachuu taate malee. Isaa sun to'achisan ammaa intalti. Waan ta'an yoo ta'an ofii ittifadheedhuma dalagadhee haala jireenya kiyya biraa jechuudha. Hoggaa tana duraa jaada malee waa'ee fuudhaa. Harka isaan qabu. Ati keessa qabaatti baatu gubbaan jaayisa godhee seemu jira. Jaayisa binaaf fudhamuu naaf jaatee fudhamuu namarratti fudhu. Milyoon sanachi garteetti. Sana duraan quba qaba. Isaan san duraan hedduu waan miti sumaan na fedhee na fuudhe malee ganti isaanii hedduu nan fedhu. Saniifuu obboleessiisan wanni akkatti isaan jiru fiizaas jaayisa godhuuf irraa qaba immoo laakiin intala biraa jaayisa godheef tala dubraa. Ishii kana jaata. Qati yaada ishiiti. Yaada kanuma isin lafaa kaaftu. Wanni kanaa kun osoo jiru ani isa asuma keessatti tafeetti ani jalan deemu wanni kanaa irratti deemee irra dalagamu deeme. Hindeemu asuma ta'eetiin isa maraachaa. Yaada isin deebisuu irraa qabdi isin. Eeggatu. Isa maraachaa. Akkan hin gallamu. Keessa sun taalchisin garamu anamma isaa eegalee tanaasitti.
fuula qilleensa Dibata ishee akka hin jiru. Ishee hin jiru. yaada kana qabdisi. Dibata ajee kanatti maatti himee gama dura. Gama dura. Agam maduraati. Arraan damaatti himee. Ittiin majeetiin gaa ati taatu kan godha. Likkee Asiin kan inni si qabu jiru asiin inni deematti. erga isheen ta'an Kabiraafitti dabalii gubbaan dheengadda akkas taate. erga isheen mana ta'an dhufte kun hanga amma wanti fedhi wanta kan anu godhu yoo maraadhillee gidi jetti amaraadhillee egaa namaan kana yoom waan fedhi gootes gidi jetti yoom fedhi amaraadhillee haadha ebbaa jetti hayya biratti dhugaadhillee naga jirtu ana gargaarte alaas duraan nin deebisa nin barbaada jedhin keewu erga isheen ta'an dhufte kun alaas atli nera happy akka ittiin daama jedhee harki jaagal rabbi malee wanta waan nama godhu ilmi namaa wanta kana godhu yaa kana jedhee tana sugaatee amma sugaadhaa jecha iddoo deebi'uu miti ammoo ammaan tana isiisa guyyee deemtu tiri jetteshiin ammaan tana jechaama atammaan nagatta kana yoo ishiin ka dhugumaan akkaan gadi taate خلاص كذا تقولين درانو شكل خجر أمره وشين خجر قلتي من وان سنة من خما قالوا تلتادي تنجرين هياكم تادو كيسي خلاص جارت هي جي ونو وجين تام قبو جارو هاتين خاجر أبى بوسي هذا يقولوا بس ده قداس مني قلتي خيسا سوتال كتير فوكس قرب زي شارع سبابته jalan mati TV seti mati dekat jalan tu kalau beku roli beku je terus, tu bukan cuma kita kan bicara mana kasih tu bah, pun nanti jalan tu bicara kan kasih sober, wallahi ya kan amat ni karan kan, amat semua jaga, akan jalan orang semua tu kajar deh, kadang tergede wah, hentu awalnya wah mula berdeh tu, amma kasih tu, dua sih tu nanti. jalannya hanya khara, jalannya macam hanya apa jalan cuma deh, wah jalannya kudra. خلاص وانت كنت تجيب يا فايدة لين قبل دروب بان تسانيتي يمني فايتو باتريجي لكن جاتي تي تسيت جالتي تي سيغور سينجت دي غتاس كندا خبيرا ريته جالتي تي فاسي غوتيف سرمافو arra soggaa akkanatti waan akkanaa kanaasitti isii dhiiftee miiloo jalaa fuute intala sambat dentashi di anturaanu shakkeen qabaa jechuudha. Moota isii dhale Ishiin karaa kana sirra isiitti laffee ishiin karaa akka irraa qabdi maasaadha. Hoggaa tana fuutee jalaa battee isii tana maraachuu gootee maasa gandara matta dhiitee ijjalsaa guddaa gootu akkamitti akkas godha. anturaanu ishii shakkii kana qaba jira keenya walla dhiba wajjini. Andirqaan godhachuun ni garaa ji'a ta'ee ammas har tokkoon namaa achi'anii jira. akkana jee itti himani gallaa jeeni gargaltee dittee warra biyyaallee ustaatini jeen kandillee dibbisiise miliyoon isa dudaatti jeeni kandilleen hayyaman kanaaf jecha hara hojjaa gallee akkasitti deemnaa jeeni kaanee mire amma diddee gargaltee haftee mire isin waan gaamgetan akkasitti booda irraan qabdu hara gadallee akkuma duraanii wajjaanaa jee ta'een hati manaatillee diddee indillee nanan deemni haala hafu akkasitti isaan hundaa'u dhiisee deema karaa san isaan booda isaan namoota haa dhufanii ammoo daa'ima dhiisu daa'ima fudheen deema kanaaf jecha ammoo yoo gaashiin jecha ishiin amma nigitta kana dhaabbadhee yoo ishiin akkana nigitu taate jaartimmaan anaaf si waxxalnu hin jirtu wallaahi no fuula eeggattoota hangaadootiin ishii yaame nahaa ishii irraa qabbusee deema. Wanni kanaa himan taane akkasitti deema. waa'ee ammoo biyyatti galee fuudhuu fi deemaa minni ishiin ooltu kanas awwaa'ee fuudhinsaa irraa quban qabuun antiin ammaan tana jibuu ijamaa asitti godhatanaafu isheen ittiin jira. Fuuniin dabu kan jedha. Kanaaf jecha nagaan amma tana dalagadhee jechuudha tasgabbaa'ee jijjiiramuun barbaada malee waa'ee fuudhaa dhalaan dhalumaa wanni fudhatee mul'ee hin jirtu jira kan nagaamee takkaanatii mee dubbii kan gaama kana isheen deemtu walumaan laalla. Laamma Takkaanatii bar dubbiin amma dubbiin ati immoo
Bukan gaafa dheengaddaa fi sabaa san keessa deemsu feeti malee jaalalateetii fi waan kana dibaanis si goote. Ammas waan akkanatti deebinaan isii dhiisee keessa ilmooti jedhaa fudhee fatee garaa dhalee garee waa dhala jime garaa saara. Duuti deekan gooti baba ishee hojii akkasii tafaadha bilasa yaa. Akkasiin si jettutti duraan bultee hojii walii deeffatanii hojii jirtanii mi obsitee akkasiin si jette isiin asii galchitees shari'aan zaayira dhugaa rabbii isa walitti himu. Taphaan deemee manna waa hedduu. Dhugaan tun hin dhoofatu nu mul'ata. Kan dirii si fadhu matii dira waa gochisan jechuudha. Sani maaf isin sanii hoos keessa jirtan deemi. Dagandaatu nagaya ishee yoo jiddee yoo jiraatte hattee yoo deemte ani nama jira kenne tanaaf wajjin waa hedduu fuula qaamaa irratti hawaasa keenya tikkiin goonu wanta akka harkasittiin wal marannee yoo deemte irratti walii galla takkaan dhigaa hojjetaa fi dhaabbattoota kennaa isheenillee guraadha isheenillee deemnee barbaannee finnee yaada isheenillee ilaallee akkasitti warra biyyaa isheenillee yaada isaanii ilaalee asii uummanni kana akkam jee ilaalee akkasitti jechuudha formaata jiru keenya hagagaa waan dubbii kanatti formaata goonutti dubbii kana formaata itti goonutti immoo isheen dhumnaani kanaaf jecha gaama qophii biraatiin wanti eegnutti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.